jedhu qabu Oromoo kee waa'ee koo kana yoo isa wayya dhugaa rabbiin takka rabbi kun otoo hanga kana na qodu sarratoo gara isaan nageesse otoo addunyaa kanarraa dhibama na godhee baay'ee des na jaa. Jireenya akkuma natti ulfaate isinitti ulfaate moo anuma duwwaatti. Adaraa keessa na shaangullitti boo'ichaan ergina akkaawuntiin kun narra cufama. Waanan jedhuun qabu abbaan kiyya ga wareegamuu isaa miti kan nanna'ibe biyya baanoo ishaan otoon biyya ormaa kanatti du'anii biyya abbaa keessatti awwaalamuun qabu abbaan kiyya bakka awwaalchaa dhabe Oromoo bakka awwaalchaa dhabe abbaan kiyya saatinii abbaan kiyya saatinii keessa taa'ee jiru lafa buusisanii kana masargii dinqifatutti irratti sirbanii abbaan kiyya irratti kanatu bar otoo abbaan koo ajjeefame seeraan na awwaalame ta'e nan gubu bar saatinii lafa keessisiisanii amma kana nu gubde nu baqachaa turte miti janii abbaan kiyya du'aa lafa kaa'anii irratti sirbu bar irratti qawwee dhukaasu du'aa isaa irratti ani kana kan keessa koo na gube abbaan koo biyya isaa keessatti bakka waashaa sanni dhabe. Na gube ano yoon biyya ormaa keessatti wareegame yoon du'e biyyan qabu biyya keessatti waadamuun qabu. Maal jennamu maal dubbanna waan hin jedhee waan dubbadhu nafe bar waan hin jedhee waan hin dubbadhu nafe. Ani biyya ormaa kana dhufe biyya ormaa kana of jijjiira maatii koo jijjiira. Ani waan ani dabaladhe yoo jiraate boo'icha gadda hiyyummaa kana duwwaa dabaladhe waan hin dabaladhe waggaa 12 guutuu dalagi agaa beektu yaa Oromoo agaa biyya arabaa ana lubbuu kiyyayyuu na baasuu jirti. Abbaa kiyya laaleen obse qabeenya na jalaatii biyya ormaa kana keessa dalagee waggaa 10 jettee dhangala jedhu miti. Kasuma namni jechan taane siin jedhe siitu lubbuu kee balleessuu barbaada. Ani otoon booya abbaa koo walladheera ta'e yookiin argeera ta'eeti ormaa kana keessatti addunyitti makana bakkuma bashannana gaarii naafaa deemu jedhee namoota hedduu namoota feemasoo ta'an abbaa kiyya maaloo abbaa kiyya bakkuma bashannana gaarii uffata gaariitti naaf uwwisaati Finfinnee keessa mana kiraa irraa kaffalaan jira. Akka bakka bashannana gaarii abbaa kiyya naa geessaa jedheen kadhachaa ture. Naa geessaa mee abbaa koo jedhee otoon kadhadhu otoon Oromoo kadhadhu abbaa kiyya otoo biida'uu ban aniyyuu kanaan abbaa kiyya wajjiniin iddoo gaarii deemee bashannanii abbaa
أنا Oromo, ani kana booda jireenya gola ormaa keessatti maali nabdadda kana boodaski baay'een keessan koomentii keessanis nan arga jabaadhu abshira ammoo maali laalee jabaadha dura abbaa koo laalee jabaadha dura amma maali laalee jabaadha rakkinni na baay'atte bar maacallistanii na ilaaltu yoo mana akkana waa isiniin jedhu daaspooroonnis ta'a biyya arabaa naaf hin taane beeka biyya arabaa anuma kana yoo gaaf hin ta'u hiriyoota koo warran barumsa giddu biyya arabaa lubbuu kiyya fudhatuu jirti malee waan naa goote tokkollee hin qabdu nan hojjedha oromoo koo guyyaa tokko naa agartu laayifii kanarra sa'aatii 24 ta'an oolu nan hojjetadha sa'aatii kudha sa'aatii ba'u nan hojjetadha nan dalagadha iddoo hiriyaa koo nan kaan jedha garuu maafi nagaa ta'e maafin guddachuu dadhabe maaliif rakkinni natti baay'ata maaliif bu'ichi natti baay'ata maali waggaa kudha nama hojjedhe beetii maal qabdatu itti nagaafatti birii shan nama hin qabne dhaani maali neegaree kana booda oromoo duddoon achite lapheenoon asabe maali nabdadda natti mame beetii kana abdattaa kanatu siif jira duuba kiyya laaltanii waa baay'ee natti jechuu dandeessu natti kolfuu dandeessu ka barbaadan jechoota hedduu na jiru ollaan bultee beeka akkatti bule abbaatu beekaa jedhani akkatti nani jiru oromoo rafee ka'uun dadhaba bakka nani hojjedhu kana daa'ima waggaa 8tu jira ganama gaa nitti ba'u isa gubateetu gubataaf beekaa kanaaf iyyuu ani oromoo kiyya kuni ansa kosa dhumaati ani maali ani lafan siilessa ani jidduu abbaa kiyyaa dhaqa maaltu cinkatii kana naaqate maaltu cinkatii kana maali ani naluuf jala qaba maaliif hin cinkama maali deemaddu abbaa koo maali namni of ajjeese rabbiin beekusa jedhaniif malee mootummaa waaqaa sanii naalusa jedhaniif malee ani dhugaa rabbi foqii kanarraa toon of darbadhee dasna jedha maaliif cinkatii kana manna cinkatii kana gidiraa kana arguu korraa ottoon addunyaa kanarraa dhibaa of godhee dasna jedha kanaaf ani amman tana kana laayivii kana siineefis oromoon furmaata kanaa gootanii maal godhuu qabaanii akkasumatti bahee galaan jedha dadhabe sammuun kiyya na dadhabdee jirti oromoo sammuun kiyya yaaduu na dadhabdee jirti bari na dadhabdee jirti
Kanaaf iyyuu maaliif furmaanni kiyya biyyuma arabaa kana keessa taa'een akkasuma otoo hin bu'uuna fa'i akkasuma bareen gadda kana gaafa abbaan koo du'e nama tokkos naan jedhe beekti ati nan beektu garuu ani qaamaan si beeka maalummaa kee si beeka abbaan kee si duwwaa abbaa miti anaafillee abbaadha guma abbaa keetii anatu baasa jabaadhu naan jedhe ture karaa miseenjarii dhufe Aleksi taa'ee waa'ee seenaa koo feesbuuka isaarratti poostii godhee ture. Gaafan koomentii jala seenee ilaalu namni ta'e tokko koomentii warqii miti baga diffin jedheetu koomentii kenneera. Ijoolleen hedduun achi jala galanii mucaa sana arrabsu turan. Gaafan nama sana eenyuun du'a abbaa kiyyatti naa gammadeeru jedhee piroofaayilii isaan gadi cuqaase. Ayi deemii walitti qabna. Achumarraan miseenjarii isaan gadi cuqaase. Miseenjariin isaa mucaa maa keessaan anatu guma abbaa keessiif deebisa. Atumti jabaadhu. Anutu si faana jira. Anatu si faana jira. Naan jedhutu koomentii gara biraa jalatti immoo haqee jedhe inni warqiidha jedha beektu. Anaan karaa miseenjarii dhufe guma abbaa Anak karaa miseenjarii dhufe guma abbaa jedha karaa miseenjarii garuu koomentii jala baga diffin jedhe warqiidha inni jedheetu koomentii barreesse. Ani ammaan tana abbaan kiyya dhabee jira. Biyya ormaa kana keessa waggaa hanga kana waggaa 12 hojjette waggaa meeqatti dabalii hojjettu naan jettu sammuu isa kamiin hojjetta bari otoo madamiin ani bira jiru otoo lammii biyya kanaati lammii maraatiiti bataati fookii kanarra darbatti na ajjeesti yookiin uutiin na ajjeefti. Malee ani bari waanuman kaayee waan inni isu waan hojjettee waan hin godhu walii wallaaleen jira bara sammuun koo qulfii oofii na ta'ee jira. Kanaaf iyyuu ani Oromoo kan hin qabu yoo jiraate qabeenya ni qabu yoo jiraate namatti nan himadhu yoo jiraate Oromoo qofaadha. Kanaaf iyyuu furmaanni kiyyaa maali? Furmaanni kiyyaa maali? Amma na tuffatuu dandeessu natti kolfuu dandeessu kan barbaaddan naan jechuu dandeessu garuu gaafa rakkoon isinirra geesse nama beekuu dandeessu. Kanaaf iyyuu akkamiin akkasuma hanga yoomitti hin jiraadha bara kana dura abbaan koo ji'a tokkoon booda kana sii godhee dhufta ala koo naan jedha ala koo torbii tokkoon booda kana sii godhee dhufta waggaa tokkoon booda akkana sii hojjetteen dhufta naan jechaa ture amma immoo eenyutu akkas naan jedha amma immoo hanga yoomitti hin hojjedha gola ormaa kana keessa hanga gaafa kamitti hanga guyyaa kamitti kan hin hojjedhu dadhabee jira sammuun kiyya na dadhabdee jira. Kan jiraatti nan godhe gaafan du'i naan bu'ina. Kanaaf iyyuu ani furmaanni kiyya malee Oromoo furmaanni kiyya maali akkasuma gaddaafamu akkasuma boo'amuuf godhu addunyaa kanarraati. Iddoo abbaa kiyya dhaqu aga abbaa akkasitti namaa caalatu iddoo abbaa kiyya deemee nasina janatti tolu iddoo rabbi kun duma rafuttutuu na hambise ofii kiyya of ajjeesu koodha otuma ofii sana ajjeese dasina jaa. Rakkinana dhufe kana rabbi isinirraa qabu. Rabbumti isinirraa qabu isinin agarsiisin gaafa taa'ee yaada abbaan kiyya waanuma jiru natti fakkaatu jira bar waanuma jiru kan ammaan kana deebisee naa dawalaan jedha dhugaa rabbi bilbila isaa irratti waan yomman dawalu qoshaashaa wanti hin taane abbaa koo
guddifte natti qofti beektu natti qalladdi bilbila abbaa kiyya irraa fudhatte natti qalladdi natti kosti abbaa kii barbaadda ati eessa jirta kottu mee naan jetti qoshashee wanti hin taane lubbuu baafte rabbi lubbuu ishee namaa baasu. Akkuma biyya ormaatti sammuu na keessaa fuudhanii rabbi sammuu keessaa isaanii naaf haa fuudhu. Akkuma nanna boosisan rabbi isaa naa boosisu malee maalin jedha maalin dubbadha. Akkuma jireenyi bitaa nagale jireenyi bitaa isaanitti haa galu. Maalin dubbadha. Nanul sajidin dadhabe Oromoo waggaa hedduu nobse waggaa 12 guutuu nobse ani biyya koorraa dhufee ergan biyya alabaa kana galee guyyaa tokko gammachuun arganne guyyaa tokko kolfiilli gammadee illee hin beeku gadduma jechaadha nan obsa jedhee waa baay'ee ilaali nan obsa jedhee amma immoo beeka waan malaalee robsu nama muka qabataa Oromoo koo kan namni tokko namni waa abdatu birrii 5 qabateetu birrii koon abdata birrii koon qabateetu birrii 20 abdata ani immoo maal abdadda maal qabadhee maal abdaddu kana booda maal qabadhee maaliin abdadda kana booda biyya ormaa kanatti na baay'ee golma ormaa kanatti na baay'ee ayyoo way sammuu koo way jireenya kiyya yaa rabbi ni agartamoo galmee kirra naagtee jirta. Anumti akkuma namoota ta'ee uumame. Waan jedhuun qabu. Rabbi biyyootti haa salphisu abbaa kootti. Biyyootti naaf haa salphisu jennee tan naaf haa qanasiisu. Malee waan jedhuun qabu. Waan dubbadhuun qabu. Kanaaf yaa Oromoo dhugaa rabbi ani lubbuu kiyya irratti ofii kiyya murtee fudhatuuf waa malee na nafu. Beeka jireenyi bitaa nagalee jira. Kanaaf ani laayifii kana sadhumaan isinii dhufee rakkoo kiyya Oromootti madda jedhe. Furmaata isinirraa barbaada. Warreen koomentii jalatti akka barbaadan jettanii uumaa miti. Ani waan inni isinii kadhu duwwaa rabbi rakkina isinirraa qabu. Akka kiyyaatti isin hin boosisin. Uumaa miti waama tokko. Ani illee otoo akka keessan kolfee nan jaalladha. Ani illee otoo jireenya gaarii jiraadhee nan jaalladha. Otoo nan illee uffata gaarii uffadhee nan jaalladha. Otoo nan illee waan gaarii qabaadhee nan jaalladha. Garuu maalii godhane rabbitu naan kennine. Isinii immoo rabbitu isinii kenne miti. Rabbitu gammachuu isinii kenne miti. Isin uumetu gammachuu isinii kenne miti. Waaqa isin uumetu gadda isinirraa qabe miti. Ammayyuu isin ittiin fidin. Kanaan jedha malee ani hin jiru tokko illee hin qabu. Ani barnatti tolee miti kadhanii bu'aa jiru. Natti